Watakkeellee nyaanne guyyaa keessa haal takkatti yoo nyaadhe akka balalaa sanuu yookaan ammoo bishaanuma qofa bichaa dhugee bishaan hoggoo dhugu birrii kan kee kafala birrii kan kee kajee kan keetii keessaa kafala naan jetti nimittiin. Osoo akkas ta'uu warri biirootti dawwaladhee warri biirootis moomaa ishii gochuu hin dandeenyu naan jetti nimitti ejensii Itoophiyaa jechaadha. Moomaa ishii gochuu hin dandeenyu akkasuma obsii yaaduma si dhukkubee haga hojii barattuuf akkana hirriba irra fanii dhugamaadha namni hojii hirriba fudhatte moo hojii hojjechuu dhatte naan jetti. Noo beekta ejensiidha madiinaadha jechuun biyyi isiin ammoo Jimma. Kazaan akkasuma naan jettee ana akkasuma jedhisee warra ammoo biiroon biyya galaa anna dhukkubaa hedduu na dhukkuba waan ta'eef yookiin fajjeessi jedhee isaa ofii godhee jennaan wallahi dhugumatti fajjeessuu barbaadee akkas jiraachuurra akkas ashaqaayyamaa jiraachuurra ormaa hoo isaa ofii godhee jennaan kara biiroo na geessan bakka biiroo na geessuuf sa'aatii akka sa'aatii 6 deemne. Biiroo na geessanii jennaan warra biirootitti himadhee warri biiroo birrii kiyyaallee irraa naa fuudhanii warratti illee ka'anii achis hin deebisne jedhanii warraa illee adabamaa jedhanii guyyaa 2 adabanna fakkaate wallahi. Warri biiroo kachin na deebisa warri biiroo ana waan akkanatti hin dubbanne ani hin boo'aa warra hin gaafatanii warra irra hin dubbadhe waa hundaayyuu hanga ji'a lamaatiin waan takka baradheera waan himadhu. Birrisis na dhoggatti jedheeni bishaan illee birrii kan kee keessaa kafalanaan jettee ana akkana sodaadhee na sodaachisanii jedheen warri akkan bakkuma ta'an sadii wallatan. Kaza ani warri oomasan warri biiroo waan nyaatan qooqa ganamarraa hanga sa'aatii 6 qooqa deemee bakka biiroo sanuu nageessuuf ganama waan takka hin nyaanne. Waan akka nyaanne jedhee warra biirooti. Warra biiroo waan kennee waan nyaataa naa kenne akkuma nama gaggabee tan saasanitti wallahi dhugaa imimmaan tana dhufa gammaa. Ajaa'iba rabbiidha. Daraa rabbi ijoolleen keenya warri haaraa fi achitti deemaa jirtanii of eeggannoo cimaa godha. Dhuftee qoy deebiteeti. Isaan achi turee haala baafadhu naan jedhanii warri biiroo achi turee torbee turee dalagaa seenee amma aga dalagaa seenee wallaahi. Hundi illee naga kiyyaarraa faana natti dubbate jiru. Qome Aisha qoy tokkitti. Maal jettee lubbu? Dura bilbila kashee qabatta. Jedhe lugarrees. Kashee nutti. Ishi bilbili kashee koodii saawudiitti pilaasii sagal 66. Sagal 66. No. Ishi jedhe. 57 jaatamii pilaasiidha 966 koodii saawudiitti. Koodii saawudii kun 53 53 97 97 95 87 Oi, amma nama jechuudha 96 irraa ka'ee natti lubbu dhiifama waliin. 96 irraa ka'ee kuni lakkoofsa kashiiti. 96 irraa lakki 96 hin jiru. Lakki akkas ka'umsi 00 sagalsee takkatti jaasee lamaati. Jaasee lama. Pilaasii 966 inni kun koodidha. Eeshi. Achirraa 53. Duwwaa 5 jedhi kaa. La sirriidha. Waan min godhu kaa duwwaa hoo galisiin bahu. Sirriidha jedheeti 53 sirriidha. Sirriidha jirtaati. 53 97 97 95 95 87 87 duwwaa dhumni isaa kuni kashiiti siifan jedhi qabaddu siifan jettee burtukaani maqaashii isaa intiniiti paaspoortiiti garuu ati siifan jedhi qabaddu siibaa yoo ati ofii keetti dubbiste karaa immoo irra hin jirti dubbisi siifan jedhi to'e.
Dhumni isaa meeqatte? Dhuma 87. lachuu qabadhati burtukaani siifan illee lachuu qabadha. 87 dhumni isaa duwwaa. Okay. Qoy gaasittani ma'ani pilaasii 96 65 soddomii Sagal. 39 79 58 70. Eeyyenu bakkaash. Kuni kan isheeti kan biirooti jettee kan na argite ani gizee lama naannaa bilbila sadiiti gizee tokko dawwaleen yuunit Imaarat Arabii jedhee fida kan Dubaayii jechuudha lakkoofsa Dubaayii kan Saawudii jedhee finne yeroo itti dawwalu jechuudha daayirektii garuu kan ishiin naa kennite siin kennaa yaaliif kan warra biirootiin jette afaan Arabii faasoo itti ana garuu na jalaan kaasne. Jalaan Warri kaasan. biiroon kaasu. Warri biiroon Na kaasu. jalaan kaasan yeroo dawwalu immoo Amma ishee bilbileen gaafadha waan jiru dhiisaa bakka. okay dubbisiitii amma kana irra jirti silkii kana seef godhitoo karaa himuun argachuu dandeessa wasaappis fayyadamti. Bakka amma gara isheetti hin deema dhiifama naa godhaa. Walitti deema. Deemi dubbisa amma kana yoo irra ifirraalee informationii dhugaa argata sillee wanti jechuudha. Eesh bakka jedha. Ash. Nan deebi'a. Follow si godheera yoo wanti deddeebisina dubbinaa barreessa. Qoy osoo hin bahin dura. Isicha micayyoo kan Arabicha kan jette oo. Qoy ishii hin kaasan naan kaasanetti ani garuu amma mucayyoo bilbileen gaafadha ishii waan Ani durumarraa ka'ee naannaa silkii quxurii sadiinaa kenniteetti quxuriin tokko kan Dubaayitii jechuudha kan Imaaraatii jedhee fida yeroo dawwalu jechuudha. Quxuriin tokko immoo iyyaamoo inni tokko immoo iyyaama garuu hin kaasan. Eesh bakka. Baay'ee dhashtiiti eegalatu. Nan gaafadhaanis ishee jechuudha. Amma itti beera suuraa kee asaatii jiru waan ta'eef iyyuu na ergeedhe itti meera deemi gaafadhamu. Akkana jirtanii. Ayeesh galatu. ጌስት ላይ መግባት የምትፈልጉ ኮመንት ላይ አንዳንድ ቁጥር በእነዚህ ዋንድ 300 ድራም 300 ድራም በእነዚህ ቤተሰቦች ገጠብ ሽፎን በ100 ድርሃም ያው የሀበሻ ቀሚሶች 4-5 ፍሬ ቀሩት። ያው በእነዚህ 300 ድራም ናቸው። በእነዚህ በጣም የሚያዋምሩ ነጠላላቸው በተለያዩ ከለር 300 ድራም በያዝኩት 300 ድራም በለበስኩት ቤተሰቦች በመስቀል በአበባ ልብስ 200 ድራም ያው በእነዚህ 300 ድራም በተለያዩ ከለር ተጠቀሙበት ጋይስ። በተለያዩ ከለር ዲስካውንት ሲወጣ ተጠቀሙበት።